Joyyaa akkam jirtu hordoftoota Roosif Academy guyyaadhaa Introduction to C++ Programming wajjin barannaa afaan Oromiffaatiin Introduction to C++ Programming kana yeroo barannu wantoota barbaachisoo ta'an as keessatti waliin kaanyee yookaan waliin ibsatti kennina. Kanaafuu as jalatti maal laalla introductionidha. Introduction jechuun seensi maan qaba wanta barbaachisu wanta advanced yookaan wanta barnoota olaanoo fi yookaan koorsii olaanoo fi barbaachisan akka bu'uuraatti asitti ilaallaa jechuudha. Kanaafuu yeroo isa laallu tokkoffaan maal laalla C++ Programming Basic. C++ Programming Basic kan jennu kuni introduction party qaba. Introduction party jalatti immoo seenaa qaba. Seenaa C++ akkamiin dhufe eessatti hojjetame bara kam keessa hojjetame isa jedhuu fi C++ kuni gosa programming language keessa eessa keessatti ramadama yookaan kategorii isaa eessa keessa yookaan ramaddiin isaa eessa keessa high level idhamoo middle level idhamoo low level jennee as keessa waliin ilaallaa jechuudha. Maaliif jenna C++ programming language kuni computer irratti hojjetama. Computer irratti yeroo hojjennu low level idhamoo middle level idhamoo high level jechuun yookaan adda baannee beekuun dirqama ta'a jechuudha. Low level maal of keessaa qaba? It is machine readable. Low level yeroo baay'ee machine readable dha. Middle level jechuun amaloota high level fi low level kan of keessaa qabu middle level jennaani yeroo baay'ee C++ middle level keessatti akka ramadamutti yookaan akka feature isaa achi keessatti include ta'utti yeroo scientistoonni yookaan warri qorattoonni isaanii yeroo kaasaa waliin laal. Inni biraa immoo high level language dha. High level language kuni human readable dha jechuudha. Namaan dubbifama. Kanneen akka Java, kanneen akka Pascal, kanneen akka COBOL, kanneen akka Fortran achi keessatti ramadamanii jedhudha. Isaan kun afaan Ingiliffaatiin jechoota afaan Ingiliffaa fayyadaman. High level jechoota afaan Ingiliffaa fayyadama. Middle level keessatti assembly language jira. Assembly language kun more or less jechoota yookaan verboota afaan Ingiliffaa fayyadamaa jechuudha. San ilaalla assembly language yookaan microprocessoring keessatti ilaalla jechuudha. Maaf jennaan data restriction jira jechuudha. Abstraction jira jechuudha. Low level keessa data abstraction hin jiru. Maafi 0 fi 1 ol kaa'amuuf jechuudha. So as keessatti kalaaluu qabnu 0 of 1 as keessara low level keessa jira jechuudha. Kanaafuu C++ middle level keessa ramadama waliin laalla. Inni biraa immoo setting up C++ development environment. Iddoon kun environment bakka C++ koodii itti barreessinu jechuudha. Koodii yeroo itti barreessinu installation hin barbaachisu. Installation maali? Editoroota. Editoroonni kun integrated development environment jennaan jechuudha. IDE jedhama yeroo baay'ee. Isaan kun eenyufaa yoo jenne Notepad ta'uu danda'a, Visual Studio yookaan Visual Studio Code kan jedhan jira, Atom kan jedhan jira, Sublime kan jedhamu jira. Baay'eedha. Isaan keessaa tokko lama sadii isaan feeneeti kompiitara irratti caannee jechuudha. Feenee yookaan install goone achirratti environment isaa set goona jechuudha. Kanaafuu as keessa maal laalla installation party jechuudha. Installation party maaliti? Editorotaati. Editoroota maqaa ammaa dura isinii kaase kana jechuudha. Inni biraa immoo C++ data type dha. C++ data type kan jennu data type at least bakka sadi yookaan bakka lamatti qoodama. Yeroo baay'ee primitive data type kan jedhamu jira, user defined data type kan jedhamu jira, derived data type kan jedhamu jira waan ta'eef more or less kan sirriitti ilaallu primitive data type warra jedhamu. Primitive data type kan jedhamu 8 jira. Isaan kun integer, float, decimal, boolean, carry yookaan char isa jedhamu yookaan characteridha. Character yookaan char jedhama. Yeroo baay'ee string as keessatti qabatamu yeroo tokko yeroo fudhatamu jira. String garuu bakka biraatti ilaalla. Inni biraa immoo float jira, decimal jedheera. Inni biraa immoo boolean dha jechuudha. Boolean true false dha. Yeroo baay'ee boolean true dha. Truedhaan adda baafama. As keessatti data type sirriitti ilaalla. Data type sirrii ilaalla. Basic waan ta'eef basic as ilaalle erga basic isaa as ilaalle yookaan wanta bu'uura wanta barbaachisu as keessa ilaalle
gara advanced darbina jechuudha. Inni biraa immoo C++ variable dha jechuudha. Variable ni container dha. Container maaliti? That stores the value store godha jechuudha. Container yookaan afaan Oromootiin xaasaa jechuu dandeettanii yookaan qabee waan tokko ta'uu danda'a. Qabee waan tokko gaafa jennu value itti naqamu jira. Fakkeenyaaf xaasaa fudhattanii bishaan itti naqama. Fakkeenyaaf qodaa tokko yoo fudhattanii aannan itti naqama. Qodaan sun variable jedhama. Bishaan itti naqamu sun yookaan aannan itti naqamu sun yookaan burcuqqoo tokko fudhattanii burcuqqoo san keessa shaayii yoo itti naqxanu yookaan sukkaara jechuudha. Waan tokko yoo itti gadi buuttanu wanni keessa jiru sun value jedhama. Wanni qabu sun immoo variableen sun container jedhama. As keessa sirrii waliin ilaalla. Inni biraa immoo C++ control statement dha. Control statementiin yudiqaati saddeet jira innerra. Isaan suni tokko decision making yookaan selection statement jedhama. Isaan sun eenyufaa akka ta'e sirriitti ilaalla. Inni biraa immoo looping yookaan iteration statement dha. Looping for loop faa dual fi while faa ilaalla. Inni biraa immoo jump statement dha. Break continue kan jennu jira. Isa sanillee sirriitti ilaalla as keessatti. Inni biraa immoo basic input fi output in C++ keessatti jechuudha. Basic input fi output maali barbaachisa? Computer kana keessatti yeroo ID fayyadamne yookaan editoota fayyadamne koodii keenya barreessine run goonu yookaan yoo compile goonu yoo parse goonu input fi output dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf input jechuun wanta keyboard irraa kennamu yookaan wanta nuti keyboard irraan barreessinu input jedhamu, wanta screen irratti immoo display nu godhu output jedhama. Sirriitti gad fageenyaan asirratti ilaallaa jechuudha. Inni biraa immoo operators in C++. Operators in unary, binary, logic operator baay'ee jira. Isa lasuma keessa ilaalla. Array in C++. Arrayn akkuma variable qabeedha. Garuu qabeen variability fi qabee array garagaraa jechuudha. Arrayn gosa sadi jira. One dimensional array, two dimensional array and multi dimensional array yookaan sadi olii jechuudha. Array gosa sadi jira. Inni maan qabata? Inni illee value of keessa qabata. Value kuni itemoota yookaan elementoota baay'ee value tokko yookaan variability tokkoon qabachuu jechuudha. Fakkeenyaaf int array jennee kaane int array yookaan maqaatti kennuu dandeettanii int number jettanii is equals to tokko lama sadii afur yoo jenne tokko lama sadii afuriin kun elementii yoo ta'u array yookaan maqaan an kenneef kun qabee waan saniiti jechuudha. Sirriitti waliin ilaalla achi keessatti inni bu'aan isaa maalidha? Value store gochuuf fayyada jechuudha. Stringin declaration yookaan data type tokkuma jechuun dandeenya. Data type dha garuu inni kun akka arraytti fayyadama yeroo baay'ee maaf jennaan statement barreessine kaane statement san tokko tokko keessa display gochuu dandeenya waan ta'eef stringil hillaal. Inni biraa immoo pointer in C++. Pointerii asirra jiru kana pointeriin maal mul'isaa? Point godha. Adreesii biraa maal godha? Point godha. Ilaala salasuma keessatti. Inni biraa immoo function in C++ dha. Functionin bu'aa isaa maalidha? Object oriented programming waan follow godhuuf maali? C++ object oriented programming dha. Akkuma Java yeroo baay'ee function yoo fayyadamnu koodii bakka bakkatti qoqqooduuf yookaan moojuliin qoqqooduuf nu barbaachisa. Inni biraa immoo as keessatti bu'aan function maali? Action jechuudha. Action hojiidha. So objectiin tokko waan lama qaba. Attribute fi function yookaan method jennaan isa lama qaba. Attributein fakkeenyaaf yoo rectangle fudhatte objectiin keenya rectangle yoo jenne attributein isaa height fi width yoo ta'u area of perimeter isaan immoo function jedhama. Maafi bakka hojiin itti hojjetamu function keessa jechuudha. Inni biraa immoo object oriented programming in C++ sirriitti ilaalla. Asitti gaafa ilaalle Java keessatti waan ta'eef object oriented programming yeroo ammaa kana paradigm yookaan methodology programming ittiin caccabsine sirriitti akka barreessinu nu fayyadu keessaa isa tokkodha. Inni biraa immoo exception handling dha. Exception handling bu'aa isaa maali? Erga koodii tokko barreessine yeroo dhufuu oolu exception akkasii sana akkami handle goona kan jennu as keessa ilaalla. File handling kan jedhu jira. File yeroo nuti open, read, write gaafa goonu file yeroo baay'ee hin dubbifama, hin barreeffama, editing godhama yeroo san handle godhuu qabna jechuudha.
inni biraa immoo data structure inni dhuma isa kaane C++ programming irra asii kaane jechuudha. Asii kaane hamma data structure gaafa geennu we are a software engineer baqa namni kan kana beekee koodii isaa sirriitti beekee jechuudha. Koodii sirriitti ilaalamaa fi koodii asirratti hojjenna waan ta'eef erga kana hojjenneeti data type baranna. Data type maal akka ta'e walii hulaalleerra kanumaanii amma gara fuulatti aanutti darbina. Inni biraa immoo C++ programming basic isaa ilaallaa jechuudha. Duratti asitti jenneerra basic isaa asitti tokko inni jalqabneerra amma yoo kana jalqabne inni kun tokkoffaa jechuudha. Inni biraa immoo C++ is a programming language. It is a programming language. What is programming? It is an instruction of computer. Instruction computer jechuudha. Instruction kun yeroo baay'ee CPU dhaan assembly ta'a. So it developed C++ is developed as an enhancement of C language. Maalifi enhancement C jechuudha. C language yeroo baay'ee kan jalqabaati programming language jalqaba fayyadamanu erga C kuni wantoota tokko irraa hir'ate yookaan feature tokko waan hin qabneef C++ in developed ta'ee jechuudha. Nama eenyu jedhamuun nama Jeerin Strostrappi kan jedhamu kanaani bara 1979 laabii Bell Labs jedhamu keessatti develop ta'ee kanaafuu maan develop yeroo godhu maan include godhe object oriented paradigm include godhe jechuudha. Kun hin qabu jechuudha. C language object oriented programming yookaan OOP paradigm C keessa jiru jechuudha. Namichi kun waan gaarii nu hojjete laabii Bell Labs jedhamu keessatti achi develop godhe. So C++ maalidha? Imperative dha jechuudha. It is a compiled language. It is imperative or compiled language. So maaf keessa qaba imperative object oriented fi generic programming feature keessa qaba jechuudha C++ kun. Inni biraa immoo source code dha. Source code kun yeroo baay'ee maaliin barreeffama? Afaan Ingiliffaatiin barreeffama. Isarratti editorii keessarratti asirratti barreeffama. Inni barraa'e kun compile ta'a. So compiled inni jennu isa kana first it has to be compiled because it checks what error check godha jechuudha. If there is no error it has to be converted into machine language. Machine language is a low level language. This is high level language. This is a low level language. So amaloota kana lamaan qaba jechuudha. Amaloota low level fi high level qaba. Kanaafuu C++ yeroo baay'ee middle level itti herregama jechuudha. So C++ runs on the lots of platform like Windows, Linux, Unix, Macintosh jechuudha. Apple farratti Ubuntu farralletti running ta'a nama rakkisu jechuudha. So C++ it is what a middle level language. Kanaafuu middle level language jechuudha. Gosa middle language yookaan almost assembly language itti walitti dhiyaata jechuudha. Assembly language yeroo baay'ee jechoota Ingiliffaan bakka itti fayyadamu waan jiruuf more bakka machine language hin taane assembly language dha. High level language hin taane giddu galeessa jechuudha. It is middle level language. So it renders the programming low level language and high level language applications. Low level language warri jedhaman drivers kernels warri jedhaman warra achi keessatti hojjetaman jechuudha. Inni 0 fi tokkoon dubbifama yeroo baay'ee low level language maaliif jennaan machine language waan ta'eef machiniin yeroo baay'ee read kan godhu low level yookaan binary code jechuudha. Duwwaaf tokko dubbisa malee jechuudha Ingiliffaa kana dubarreessitee fi low level language keessatti hin dubbifamu. Kanaafuu C++ yeroo machine language yeroo baay'ee machine language fi human language jechuudha. High level language jechuun human language jechuudha. Kana mi dubbisu Ingiliffa fa'a. Fakkeenyaaf Ingiliffa yoo nuti notepad kana barreessinu high level language dha. Kanaafuu Javaan fa'a yeroo baay'ee akkas fayyadama. C++ yeroo baay'ee gara hardware itti dhiyaata. Hardware dhiyaata wantoota akka operating system fa'a asirratti ilaalla. Basic syntax and the code structure of the both
C and C++ are the same, almost wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu some features of the key points amalli yookaan featureoonni C++ tokko simply dha, machine independent dha, but platform dependent dha jechuudha. Addanatti machine independent dha, but this one is platform dependent. Middle level language jennerra yeroo baay'ee low level fi high level gidduutti argama. Rich library support, library baay'ee qaba jechuudha. Library maal yoo jenne package baay'ee qaba, pluginota baay'ee qaba. Speed of execution is very high, so pointer and direct memory access jedhamaa fi hardware dhiyaata gara low level itti dhiyaata waan ta'eef yeroo baay'ee direct memory access dha jechuudha. Java irra yeroo baay'ee C++in adoo wantoota akka operating system maali hojjetama C++ hojjetama ilaalla. Maaf jennaan gara hardware itti waan dhiyaatuuf compiled language dha. It has to be compiled before it runs, object oriented dha. Kana akkasitti ilaalle. Inni biraan application isaa operating system ifatti hojjechuu fi system programming kanneen akka Linux based OS, Ubuntu fa wantoota akkasii, browsers, graphics, database engine, cloud and distributed system kana hojjetiisaa C++ akka baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. More kana fakkaata. Hadda waan gaarii tokko waliin ilaalleerra. Itti aanee immoo theory gaarii tokko qabadhee isinii dhufeera. Roosif Academy like, share, subscribe gochuun irraanfatina. Wayyamaa isin jaalladha. Fayyaa naa tura.